dubartoota meeqa fuudhan? Dubartoota 12 fuudhan. Dubartoota meeqa fuudhanii? 12 fuudhan. Maashaallah, tokkoffaa eenyuun fuudhan? Tokkoffaan Khadijaa bintu Qubayd. Umrii meeqa fuudhanii? Umrii 40 fuudhan. Lammaffaa eenyu? Lammaffaan Sawdaa bintu Zam'aa. Umrii meeqatti fuudhanii? Umrii 55 fuudhan. Sadaffaa eenyuun fuudhanii? Sadaffaan Aishaa bintu Abubakar Siddiq. Aayishaa amata meeqatti fuudhanii? Amata 12 fuudhan. Afraffaan eenyu? Afraffaan Sawdaa bintu Zam'aa. Amata meeqatti fuudhanii? 60 fuudhan. Maashaallah. Shanaffaan eenyu? Shanaffaan Hafsaa bintu Umar Muqattaab. Umrii meeqatti fuudhanii? Umrii 19 fuudhan. Maashaallah, tabarakallah. Jahaffaan eenyu? Jahaffaan Juwayriyaa bintu Haaris. Amata meeqatti fuudhanii? Amata 30 fuudhan. Maashaallah, tabarakallah. Ammuma jahaatti qabanii nyaannee jirra. Inshaallah guyyaa itti aanu. Wahaadhomte haati ilmoo gaarii karoorsitu kan goodaa ofii beeytee boriif waa qopheessitu jireenya har'aa caalaa akhiraa jabeessitu haati Imaamu Ahmad kan haqqii dhugoomsitu rabbiin kadhatte wayita ilmii ilmaaf hawwitu leenjii fakkeenya hin qabne ummataaf gurmeessitu ofii dukkana daayite ilma biyyaaf ibsitu. Karoorasiin qopheessitu bakkaan gaa'e rahmaani islaamummaani babaanaan nu agarsiis nasriiddiini duhaayisi akkas jedheen gabaabsee si odeessa akkas jette rabbi si kadhatte haatiyyeessa yaa ilaaha alcaalami yaa mootii irra keessa muraada kiyya beeyta kadhaa koonaa dhageessa amman jiraadhuun beeku biyyattii duniyaa keessa yaa Allah sin jaalladha situ beekawa rabbiin kadhatte wayita ilmii ilmaaf hawwitu leenjii fakkeenya hin qabne ummataaf gurmeessitu ofii dukkana daayite ilma biyya